Harkafni kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube jirtu bakka jirtanitti nagaan isin haa ta'u. Warroonni YouTube chaanaalii kiyya haaraa taate YouTube chaanaalii kiyya subscribe like gochuudhaan maatiin naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo hordii bidhaan baga nagaan naaf ta'u welcome isiniin jedha. Gaaffii deebii yookaan interview irras qabannee dhufne hiriyaan kiyya Asmaraan YouTube kiyya yookaan hordoftoota kiyya haaraa miti yeroo hedduu waliin hojjechaa jirra. Ammas immoo haaluma kanaan akka itti fufetti jira. Agaruma viidiyoo keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Viidiyoo kiyya laayikii sheerii naaf godhaa isiniin jedha. Ilmaan Oromoo wal cinaa haa dhaabannu, wal haa jajjabeessinu, wal duukaa haa taanu isiniin jedha. Hordoftoota kiyya nagaa naaf qabadhu. Isa booda gara gaaffii deebiitti ceena. Ilmaan Oromoo bakka jiraatanii hunda keessanuu isiniin jedha. Okay, gaaffiidhaaf qophiidha. Okay, gaaffii tokkoffaan osoo nama bosona jiru tokkotti heerumni siin jedhanii dirqama ni heerumta moo hin heerumtu? Nama bosona jirutti hin heerumtu jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu yookaan gaaffii lammaffaan artistoota Oromoo keessaa dirqama nama tokkotti heerumu osoo siin jedhanii yookaan bultii wajjin ijaaradhu siin jedhanii artistii kam filatta? Okay, artistii Ittiqaa Tafarii filattaa bultii keetiif jechuudha. Gaaffii sadaffaan ijoollee Oromoo warra TikTokii hojjetan keessaa warri haalaa fi akkaataan sirriin sitti tolee si boonsee sitti tolu eenyudha? Oromiyaa. Okay, Oromiyaa si boonsaa jechuudha. Galatoomii gaazixeessitoota Oromoo keessaa kan akkaan fi haalaan sitti tolu tokko nuuf himi. Okay, gaazixeessitoota keessaa warri haalaa fi seeraan sitti tolu Guyyoo Waariyooti jechuudha. Okay, gaaffii shanaffaa koomidiyaanota Oromoo keessaa tokko kan akkaan seeraan sitti tolu nuuf himi. Koomidiyaanota jechuun warra nama bohaarsanii fi diraamaa wantoota garaagaraa hojjetanii uummata Oromoof bashannansiisan keessaa kan haalaan sitti toluu fi kan haalaan jaallattuu fi kan haalaan hordoftu tokko nuuf himi. Kabbee. Okay, kabbitoo kan jedhu sanimi kabbee. Okay, gaaffii jaffaa tujaarri yookaan dureessi maal jaalata? Yoo maal argite jaalata? Dureessi maallaqa jaalata. Hiyyeessi tuttuqaa. Okay, hiyyeessi dureessi maallaqa jaalata. Hiyyeessi tuttuqaa jiru. Yaa sirriidha. Gaaffii saddeettaffaa osoo dirqama nama sadeen kana keessaa tokkotti heerumu yookaan tokkotti dirqama bultii wajjin ijaaradhu siin jedhanii nama sadeen kana keessaa eenyu filattaa? Innis Taayyee Danda'aa, Shimallis Abdiisaa, Angaasaa Ibraahim. Kana sadeen keessaa dirqama filadhu osoo siin jedhanii eenyu filatta? Angaasaa filattaa? Dirqama osoo itti heerumu siin jedhanii namtichi mataa malaataa Angaasaa bifirraa iyyaa'u san filattaa? Gaaffiin itti aanu osoo boru dirqama har'a maal gochuu qaba saba Oromootiif yookaan saba keetiif maal goote toonii du'uu feeta? Hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasee du'uu qaba. Okay, osoo dirqama boru duutaa siin jedhanii har'a hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baastaa jechuudha. Okay, gaaffiin itti aanu yookaan gaaffiin dhumaa dhiirri akkaan maallaqa qabu yookaan dhiirri naamusa hin qabu, dhiira akkaan maallaqa qabu garuu naamusa hin qabu yookaan amala hin qabu yookaan dhiirri akkaan naamusa hin qabne maallaqa qabu tokko kan akka lamaan keessa kan filatta? Dhiira maallaqa hin qabne dhiira naamusa qabu filatta. Okay, dhiira naamusa qabu filattaa jechuudha. Osoo immoo dirqama nama qaama guutuu hin qabne yookaan qaamni sirrii hin taane yookaan ijas yaadabu gurras yaadabu dirqama nama kanatti heerumuu qabda yookaan wajjin bultii ijaarrachuu qabda siin jedhanii namni kun yoo si dhabe du'uu danda'a siin jedhanii mee maal goota? Dirqamallee itti heerumuu qabu. Garuu karoora tokkollee baasuu hin qabu. Okay, garuu ittiin heerumtuu akka lubbuu isaan dabarre immoo karoora baasta. Okay, gaaffiin itti aanu dhiira akkaan jaalatu tokkoo fi maallaqa dolaara 2000 osoo wal bira sii godhanii ammaaf kan fudhatta? Dhiira fudhata. Nama akkaan jaalatu san fudhatta maallaqa dolaara 20,000 ni dhiistaa jechuudha. Akkasii? Okay, gaaffiin itti aanu osoo haadha teetii fi obboleettii teetii fi si
nama sadeen kana keessatti osoo karaa deemtanuu bineensi isin nyaachuuf ka'ee dura bineensi si nyaatu moo haadha keessan itti laattamoo obboleettii itti laattamoo akkuma si nyaatu goota. Dura akkana nyaatan godha. Ana wata nyaatan. Dura haadha ta'eef obboleettii ta'e nyaachistee ofumaaf nyaatamtaa jechuudha. Okay, gaaffii itti immoo yuutuubaroota Oromoo keessaa eenyu akkaan dinqisiifatte yookaan yuutuubii warra yuutuubii dalagan keessaa eenyutu sitti tolu? Hawwii Tafarii. Okay. Gaaffii itti immoo artistoota yookaan weellistoota shamarranii keessaa eenyu akkaan jaalatta? Kan kanallee dhiifama garuu Okay. obboleettii sirba obboleettii. Obomboleetti magartuu akkaan jaalattaa? Okay, magartuu jaalattaa. Kanaafiyyuu gaaffii deebii keenya haaluma kanaan xumuree jira. Warri yuutuubii kiyya sabskraayibii naaf godhanii na faana turtanii maatii naaf taatan galatumaa galata keessan bilisummaa haa ta'uun isiniin jedha. Viidiyoo kiyya laayikii naaf godhaan isiniin jedha. Ilmaan Oromoo bilisuudhaan jajjabeessinu wal cinaa haa dhaabannu isiniin jedha. Oromoo koo galatumaa aga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti